يا أفان أرمو ونن سدام مدو يونن دو دبريت كنا ياددو Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaan Broadcasting Network warreen halaalaa fi dhiyeenya irra teessanii daawwachaa jirtan nagaan teenyatan jaalalaa bakka jirtanitti isin hageessu kun qophii hudhamaa artitii ammeera ammannuuri qophiin kun qophii bashannansiisaa fi barsiisaa daawwitii hawaasaa aadaa fi hooda seenaa fi sansakkaa aartii fi afoola kan itti simbiraan geenyudha. Egaa anis guyyaa arraantana nama jabaa hayyuu Oromoo maandisa qabsoo Oromoo sammuu ija gurra onnee uummata Oromoo nama ta'e kan akka malatti onnee hawaasaa keessaa yeroo baay'ee hin banneen isin biraan ga'uu deemaa Dr. Sheemmaa Marrashaa Kabira Abdulleeti. Arra ilma isaa Sheek Khalid Dr. Maamar Rashaad Kabir Abdullee na biratti argama. Isaa waliin Dr. Sheemmaa Marrashaad ummata Oromootiif roga hundaan gumaacha baay'ee waan qabuuf roga tokkoon gama aartiitiin maal ummata Oromootiif gumaachan barruulee adda addaa maal gumaachaniif kan jiru Sheek Khalid Dr. Sheemmaa Marrashaad Abdullee na biratti argama. Isaa wajjin turtii taasisaa isin hanga xumura qophii teenyaatti nu faana tura. Akkuma abbaan keessan umrii isaanii guutuu ummata Oromoof aarsaa godhanii dabarsanitti isinis yeroo teessana aarsaa gootanii OBN wajjin turtii taasisuudhaaf mana keessanitti qopheessanii nu eeguu keessaniif guddaa galatoomaadha. Baga nagayaan nu eeydan. Baga nagayaan dhuftan baga nagaa gartee wal garree. Dr. Sheemmaa Marrashaad Abdulleedha. Mee isiniif maal turan nama akkamiiti? Egaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee akkuma duraan jee nama shanidha. Dr. Rashaad Abdulleedha. Nama shan juu qabda yookaan nama shan moggaasisuu qabda. Tokkoffaa namni goototarraa sheekotarraa beektotarraa gartee hayyuu seenaa fi xiinxala siyaasaa kana gartee waan amantii fi ture Dr. Rashaad Abdullee. Dr. Sheemmaa Marrashaad abbaa isaa Kabir Abdullee Mumayyaa fi haadha isaa Faatumaa Shurraa Ahmadiirraa bara 1934 godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa ganda laga arbaa keessatti dhalatan. Dr. Sheemmaa Marrashaad Kabir Abdullee ijoollummaatti barnoota amantii, falaasama amantii fi seera luugaa afaan Arabaa sirriitti baratan. Abbaan rasarraa waan baratee jira waan gartee waan diinirraa jalqabee ألف الرجل قوي هنگا إفبيه وقرتي أن شيخ هذا أن قرتيوان إفبيه ودا قاف إفبيه أباك قرتي حقيقية أبا نساء هيمي أكا قرتي مقالة فدسي في مقالة ديمي برسو شيخ محمد جلدي في شيخوتا قرتي هرنتي أجتي برتو تره شيخ محمد جلدي في المجاهسات في أبان سرى برته سنبودا شيخ تدو جرا قرتي أخا خيسا شيخ تيسا خيسا شيني جباني إني إرتي برتيم شيخ أبو بكر يوخين شيخ بخري سبالوتيم دكتور شيمmaa Marrashaad جولما إسانيتيم برخود سجل أفرتمي سجل غربي يوتولاتي إمالان بيرا غاف إنه بوكما دب سجل أفرتمي سجل تربيه بيا إثيوبيتي مقالة يمني جيبوتي سنة جيبوتي يمني يمن را سعودي سنة كما دب سجل شنتمتي سعودي الرابع خرا دمشقي سنة خرا سوريا خنا أجتي أمت شنتة أمت شنقوتا واني إني توري برسيسا في براتشون توري إني ني برسيسا ني برات فقه الشافعي خنا برسيس توري فقه قرتي فقه الأئمة الأربعة أئمة فريدة حنفي الشافعي مالكي خنا برسيس توري سمبودا كما دب سجل شنتمي شنتي سوريا الرابع خرا كايرو تديمه كايرو نوغو ديمو برا خدا سجل شنتمي جا غير مصري إمالاني كرماتا خدا خدا لما فافرتني يونيفرسيتي الهزار غلاني فلسفي دان إبفمن غافني إبفمي سيرفيكيت ساخنو هوني غافا إني برعت يرجمه على زريرة خرا سومالتي
akka barsiisu waraqaa kana gartee xalayaa tana fudhatee akka gartee bakka biiroo Al-Azhar isaanii geessee akka gartee damoozaa fi kana bakka kannamu. Kuni amma damooza isaati ilaala jinee 30 kannuu turan. Ministeera olii dhaga gaafsan. Kuni maali sertifikeetii inni tokkoffaa kaseena biyyi gartee Al-Azhar namni qara'u. Tokkoffaa. Yuunivarsiitii warri alagarraa dhufu warri Masrii miti alarraa dhufu isaa tokkoffaa seena. Namni yoo xiqqaate dawlaa biyya gartee 50 gahaa 60. Namni achi baratu. Achi baratu. Tole amma gara naan si deebisa. Erga gaafas dhufe egaa naannoo Somaalee barnootaaf Al-Azhar irraa barsiisuudhaaf eega ergame afaan Oromoo kana achi galchuudhaaf waa hedduu godhee hanga goonni itti gaafatamaa dhaabbata reediyoo naannoo Somaalee hogguu dhaqee yeroodhaaf inni sun karaa biyya alaa qotee isaanis yeroo sanitti afaan hin beekanii sekireetarii ulaarra teessufaadhaan walitti deddeebi'anii walitti ka'aa turanii jira. Isma kana ayyama gaafachuudhaaf hogguu dhaquu deemu. Mee akkam turan mudannoon gaafa san gufuun inni dabarsee afaan Oromoo akka reediyoodhaatti yookaan qilleensatti ol ba'ee qilleensarraan Somaalee keessaa ba'ee uummanni Oromoo kan biyya biraatii fi Itoophiyaa keessa jiru dhaga'u godhe achirraa akkamitti godhamee mudannoon isaan yeroo san mudatan maal fa'aadha? Akkuma isiniin jee hinaafaa gartee Masriirraa argate achirraa fudhate hinaafaa. Hanga Somaalee seenu waan inni yaadu ture akkamiin sagalee tahaa uummanni keenya akkamittiin barsiisaa akkamiin qubee godhaa akkamiin gartee waan isaan fedhan waan gartee sagalee ta'uun gaafa isaan Somaalitti 1962 ergame oguu ergamuu 65 gaafate. من على سمنت رجال خورانا قافته خورانا وسنتي زياد بري قافه رجال على سمنتري في زياد بري صددا انت لو الرافود ايه اني قافه سن ورقه ختبه ورقه دابر رافودته دابو سمال قلبيتي خنا سمال أبو دا قافصا سمال أبو دا وقوف داتي مقا خمت يا ختم نابر إنه ورقة بريسي جرا قافصا بريسي أفان أورومو سنانا كادا إيه أفان أورومو أفان قالا أورومو في قالا أورومو قافصا أورومو نجرت إيه قافصا وقوف ورقة ختبه بريسي dhaabatti geesse dhaabni nuti maal jennaa Somaal abboo jennaa Somaal waan fedhaatoo jee immoo namaatu rakkisanii bakka tana dhiisee kophaa isaa deema kophaa isaa uffate gaafsan wanni jalqabee maak tokko jalqabee ani nama jala deemuu miti namaatu na jala deemaa achirraa jammare Soomaalirraa. Ani nama jala deemuu miti jee namaatu na jala deema. Maaliif warri Somaal galbeedii Somaal abbooti maal Oromoon ganaadha Oromoon raadiyoo kanaa fi kanan beekan malee. Gaafa san inni dhiiseeti waraqaa katabee bakka raadiyoo kana deemee itti gaafatamaa waa ministeera raadiyoo kana achitti hoguu gaafata hin jiru mucayyoon san ni mammeessiti gaaf tokko hin jiru gaaf tokko ni jira walgahii jira gaaf tokko akkuma akkana mataa dhukkubsate ilmu ati bakka tana argatee inni hoguu dhufee alarraa namaatu itti hime kuniin gaafsan akkuma inni naan jee Faatma Qaasimin saya
Faatuma Qaasim isin akkuma hin isiitu nagarsiisa. Qabeetiin akkamiin mucayyoon tana hoolaan dhaabdee akkamiin godhaa wanni dhufe sagalee uummata Oromoo kana akkamii ol kaasu akkamii gartee ol baasuu danda'a dhufeetiin jira. Maali afaan keessan maali Oromoo jaa Oromoon gaafa san rakkoo tokko jira gartee Somaaleen ganaadhaa hin baranne ganaadhaa ati gabrummaa keessa jirti gaafa sana. Ati muummee wanni jee nuti amma maqaa maal jennaa yoo isin kanneen. Kun gaalaga jenna jaa. Kottu jenna jaa garee lamaa ture. Lafa ministeera gaafata jirama. Waan feetan jaaji. Ati wanni gootu. Afaanumaan haaseenu. Afaan fedha haaseenu. Inni fedhe haa ta'u jenna. Haa ta'u. Qottuu gareen jettu irra guddatu. Eegaa. Qottuudhaan qilleensa beeku. Qottuudha. Afaan qottuudha. Gaafsan eessatti dabarsinaa jaan. Amma karaa Itoophiyaatti yoo dabarsine. Nandiisanii. Itoophiyaan nandiisan. Ka Keenyaa jiru tokkotti. Ka Keenyaa jiru tokko isin garsine. Ormaa jaamee kachirraa ta'u. Orma. Ormaan tun amma warri amma maal jaan kuni biyya maqaan isaanii warra Boorannaati isaan tuma Orma jiru turan. Kan Booranaa san tochirraa ta'e. Isaan sarara sanirraa haa dabru jaaniin kunis. Achirraa haa dabru. Isaan amma magriba booda sa'aat tokkoffaa yookaan halkan sa'a torbaa deema. Torba. Halkan keessa sa'a torba deema. Torba deema. Achirraa akkuma isaan deemnaa jee. Mootummaa Itoophiyaa kana jalaa ba'uu fi bara. Jalaa ba'uu maaliif akkana jaanii miti yoo akkana jaan yoo waa dubbachuu barbaadde akkana jettaa. Mammeessu. Mammeessaniiti isaanis qilleensa ba'uu yaanii jechuudha. Eegaa. Akkas turte mee yeroo sanitti ammas gamanaan si deebisa kitaaba baay'ee kan itti barreessanii humna harkatti ol ba'uu didee jettee hafee hundaa jira. Mee bikka san kan jalqaba barreessanoo maal ture kalgaa quraana islaamaa yookaan kitaaba amantii islaamaa kana guutuu afaan oromootti kan jiru kana malees kaafee 29 akka jiru odeeffadheetiin jira. San dura mee jalqaba kan barreessanii akkamitti barreessaa turanii kamtu faatu badee kamtu faatu uummata Oromoo bira ga'ee kam faa isin bira jira gabaabsitee karaa kanaa ziyoon si fidee qabe. Egaa amma akkuma isiniin jee inni jalqaba isaa agartee waa'ee oguu raadiyoo kana rabbii kanne carraa kana agartee carraadha. Waa'ee duraan wanni jalqabee ummanni dammeessu akka walalooti akka agartee seenaa isaanii barsiisu. Torbaatamii torbarraa torbaatamii jaatamii torba jalqabee hanga torbaatamirraa tafsiira quraana hiika quraana agartee akka raadiyootti dabarsa. Inni katabee afaan laatiinii kan agartee inni barreessee dabarsa. Achirraa dabarsa. Isaatu barreessa isaatu dabarsa. Tafsiira quraana irraa hanga agartee ati zaman hedduu irraa fudhate. Waggaa 20. 20 olidha. Gaafa san tafsiira kana hiika quraana kana barreeffame raadiyoo irraa dabarsuu ture. Uummanni keenya gartee warra asii jiru kana iddoo irraa gammade. Dho'isatti dhaggeeffachuu turan. Dho'isatti dhaggeeffachuu turan. Gammachuun isaanii amma tafsiira kana akkuma inni duraan isiniin jee waan Dr. Abdullee gootota irraa karaa amantii seene tafsiiradha hiika quraana karaa beekumsa gartee qubee tana kaayuu hayyuu agartee qubee tana gaafa inni kaayuu jalqabal mu'aatu inni ammoo wanni jiru
kitaaban inni barreesse wanni maxxanfame kitaaba tokkootu maxxanfame. Kitaaba tokkootu maxxanfame haati hiika quraana kana. Kaan amma ni jiran kitaaban amma kan maxxanfamne hedduu jira waan gartee kuni nama eessa jira. Ifama kun waraqaan sin amma Kuwa yuunivarsiitii galeen maalummaa saba isaaf keessi isaa madaa'ee xiiqiidhaan hojjechuu eegale. Hogguu Alaazaritti hogguu qaroo kuma 1957 kanatti mana jira mana barnoota gartee mana tokkummaa barnoota jedhan warri gartee biyyoota adda addaatti mana qaban. Akka Itoophiyaatti mana qaban mana kuni warri Itoophiyaa hundi wal gahanii waan gartee waan siyaasaa fi waan amantii fi achirraa baratan. Inni hogguu karaa waldayaa yookaan wanni jaa waldayaa yookaan biiroo barnoota achitti deemee afaan Oromoo kana gaafachuu jalqabe ati afaan Oromoo kana nuti beenu jaan. Hello. Akkam jirtan? Ana ettani. Eenyu jennu? Gaariidha. Saawwa Master Abdulkadir Zubaidaara. Mee Dr. Muhammad Rashad waliin haasa'aa. Okay. Hello, Doctor. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين لو على ما سنجابة داريرو. هاي وعلم هيا. لمن؟ كبي أفان أورمو. هيا. إذن بريسو خيسن نمني دون ونوم كوما نجيب جرا. هيا هيا. وآخر رتي بدينا أودو إنسان يريفون لي دون مستنوسون أوكين. Atau angkara berlalu raba gortan. Kan odo ini bali na nakin barresu dan sendiri tu wanne namun ilmu akari bade odo lihaun takaru sedaka. Kalau mesa, amma malik rajistani jireni ka samman takada, jireni BSc amma BS gaya de bidan kan amal takada, wanne sudi safariat ke samman takati. Tapi umri dia tu isne akan. Amin amin. Ada isin seenaa lubbuu qabduu Oromoodhaaf uummata Oromootiif seenaa lubbuu qabduu seenaan dabarte tabarrootemi seenaa dubbachuu dandeessu seenaa lubbuu qabduu Oromoodhaaf isin seenaadha seenaa hambaa guddoodhaa jiraadhaa umriin jiraadhaa umrii deemtu isin yaasannu gadi fayyaa isin yaasannu galatoomaa jedhan. Amiin. Ayyee obbo Hasan Abdulqaadir baay'ee isin galateeffannaa dirree irraa nu bilbiltanii ulfaadhaa gaafilee keessaniif deebii eeggadhaa. Gaa Dr. Hasan obbo Hasan Abdulqaadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadhaa yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin hin baratamu barumsa afaan Oromoo illee biyya Misir keessatti hin barsiifna hin baranna jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdame? Akkasuma gaa warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar nafu biyya Somaalitti si ergina eegaati waan waxaniyyaadhaa kana hedduu waan biyyummaadhaa qabaate nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Somaalitti? Mirqaanan qaba gaafa sani jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee izni naa godhaa jeen. Na hayyamaa jettanii? Laakiin yoo dawlaa alaatiin wajja dalaydu siin hayyamnu jaan. Nan dhiise san warra Misraa san nan dhiise. Karaa Masritti yoo deebine Masritti ogguu inni qubee kana gartee afaan Oromoo achirraa dhabe ni hinaafe. Masritti inni jalqaba kan qubee dhabe? Ni hinaafe. Maaliif warri Itoophiyaan ni arrabsanii
أتمال فاسرفت لسن بادية قلت إنه اسمال كتي أرمون بينه قابسن أرم مقا أرم خنا إن دقمو يو أرمو جتاتي أرمو في أرم من جيران قابسن آري قرتي هنا في قبي خنلاتيني خنافان أوروبو عربي تيجوده أفان عربي دا عربي خن أما دا جا با نياتشو كيسنجرو دا يوجد تا خطبه قبتي حر من نقطة صديقة دا جا با خننجرو أفان عربي خن المؤمن أتي قاف كماد بسقل جهاتمي شنتي أشرا وني خنم erga hojiidhaaf yuunivarsiitii Al-Azhar irraa gara Somaalee ergamee itti gaafatama waajjira barnootaa fi dargaggoota muudame irraa kaasee afaan Oromoo akkamitti akka reediyoon Maqdishoo keessa seenuuf bara 1965 xiiqiidhaan hojjechaa ture. Dandeettii fi falaasama qabu mara fayyadamee Ziyaad Barree mariisisee dubbinni cimtee dooktarriinis mudhii hidhate. Hanga afaan Oromoo qilleensa ba'uu jee osoo istiidiyoo afaan Somaalee tan Maqdishootti deddeebi'u kophee miilaa fixate. Booda Ziyaad Barree tole jee Ziyaad afaan Oromoo jennee yoo qilleensa baafne mootummaan Itoophiyaa nun dhiisu akkam jennee qilleensatti haa baafnu gaafii ta'e. Afaan qottuu yookiin afaan gaallaa haa jennuun yaadni garee lamaa ka'ee yeroo sanitti Dr. Mahammad Rashaad waan fedhe haa jedhamu afaanummaan kun raadiyoo haa naaseenuu jedhee dubbiin ooltee bultee borummaa yaadni garee afaan qottuu haa jennu jedhu caalee daqiiqaa 5 jalqaba murtaa'e booda 10 ta'e. Yeroo kana ciniin mul'af jaleen qabde bilisummaa dhabuun ammaas rakkoo lammadaa dhalte za'aatamitti qilleensatti baafnaan gaafii lammadaa ta'e. Rakkoo tana jalaa miliquudhaafis za'aa sagantaa afaan Oromaa jedhamee reediyoo Keeniyaa irraa darbu irratti hidhuun dirqama ta'e. Kana booda afaan Oromoo reediyoo cabsa jaamee ittiin qoosamaa ture. Maqdishoo keessaa qilleensa addunyaa bahee daqiiqaan kurnan kun Haayile Sillaasee hirriiba kutee dhaabaa fi dhaabbata dhoorke. Achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatiin jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha. Dalagallee nuu laafisa nuu seensisaa jeeni akka reefu je'ee eehaman faaruu afaanii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaanin harka tokko taa'ee jechaa achirraa hin kaase. Duuba akkatti gaa uummanni afaan keenya kun ka Sheekh Abubakriitis nan arka taanillee nan arka tamna ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gayu afaan laatiniitiin barreessu maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessatti ni baratan sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha kun kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjetan yaaddadhee hojjedhe. Namni dura dursoo gartee tiyyitii magaalaa Somaaliyaa irraa darbe Dr. Mashar Abdulleedha. Tiyyitii waan darbamu miti. Tiyyitii sagalee tiyyitii gartee qubee namni dura dursoo magaalaa Muqdishoo irraa raadiyoo afaan Oromoo gartee namni dura dursoo isaatu banee. Nuti arganne Sheekh Muhammad Rashaad irraa qubeedha. Qubee tana itti yaadeti gaaf qubee tana itti yaadee halkanii guyyaa yaaddawee qubee tana qajeelche duraan qubeen gaafa duraa jalarra butaa qabdi gubbarraa waa qabdi namni quba qabaatta yoo jiraatu mukarraa akka katabaa chaayinatti waa qabdi. Duuba tanarraa gaafa inni jirjiiree uummanni gurguddaan Oromoodhaa haala jiru ka doktora Ligaasu Gidan akkanaa konfaallee itti dhufanii gaafatanii qubeen tana akkam jennaan nuti wanni hin qabnu
taayipii fi Afrikaa taayipii hin qabnu. Taayipii uummanni katabuun tanaawal katabatu qabna. Qubee jijjiirree akkas ishiin akka ishiin wanni kennitutti gartee akkasitti itti godhatu qabna jedhee nama hunda amansiisee qubee tanaan duuba lafaatii jambar. Sheekh Muhammad Rashad Abdulleetiin dura qubeen afaan Oromoo ittiin barreeffamaa ture qubee hedduudha. San keessaa qubeen afaan Oromootiif qophooytee lafa kaayamte qubee Sheekh Bakrii Sapaloo qofa. Sheekh Bakrii Sapaloo ifiifuu Sheekh Muhammad Rashad Abdulleeti. Qubeen Sheekh Bakrii Sapaloo qubee isheen harka isaaniitiin bocanii kaayan haa taatu malee qubee maashinaa fi kompiitara faatti hin hidhaamin turte. Qubeen tun guutuu biyyaatti tajaajila daddaffii akka kennuu hin dandeenyeef dura tilmaamanii Sheeyyin ifaan karoora mataa isaaniitiin qubee akka lafa kaayuu qaban murteessan. Qubee afaan Oromoo qubee jechoota hunda sagaleessitu ilaalanii qubee haala ammaa ittiin barreessaa jiru kana Sheekh Muhammad Rashad Abdullee faan lafa kaayan. Qorannoo yeroo dheertuu gaggeessaniin booda qubee haala amma ittiin barreessaa jiru tanaan tanuma ifii uuman tanaan kitaaba furaa afaan Oromoo joo qopheessan. Kitaabni furaa afaan Oromoo joo kuni kitaaba qubee haala amma ittiin barreessaa jiru kanaan yeroo duraatiif lafa kaayamedha. Kitaabni kuni jalqaba qubee haala amma ittiin barreessaa jiru lafa kaayame waggaa ta'u waa'ee kitaaba kana ilaalchisuun Sheeyyin waan barreessan qaban. Nuffii malee tanyee sin barannaa hunda qabeenya dhokotee wantoota gurguddaa oollee bullee siyaannaa seenaan deeggaramne Oromummaa keenyaan lafa dinnee boonne Oromummaa keenyaan lafa dinnee boonne qortee gara baastaa hayyoota oomishte yoo sin gargaaramnes dhoksaa hedduu baaste yoo sin gargaaramnes dhoksaa hedduu baaste. Sheekh Muhammad Rashad abbaa qubee qullii miti, abbaa seenaa qullii miti, abbaa qabsooti miidiyaafis nama duraati. Miidiyaan nuti akkatti itti haasofnu kana uummataafu carraa kana nuuf fiduudhaafu namni dura asirratti dhalaa'e Muhammad Rashad Abdulleeti. Namni asirratti dhalaa'e kanaaf Muhammad Rashad Abdullee akkuma reefu gurbaan isaa dubbatetti waa harkachuuf akkan ta'een aarsaa kaffaluuf akka ta'e siimeetu jira. Afaan kana keessa ba'ee arraa addunyaa wal ga'ee kunoo anis ittiin dubbachaa jiru as ba'ee yeroo san Dr. Muhammad Rashad walaloo isaa keessatti dhaamsa tokko jedhee yaa afaan Oromoo yoon andu'ellee gaaf tokko na yaadadhu jedhee. Yaa afaan Oromoo yaa adunuu baate dukkana addunyaa hunda nuu ibsite beekumsa duniyaadhaa mana nuu seensifte xiqqaa guddaa ormaa hunda waa barsiifte. Dhiira fi dhalaadhaan hunda gammachiifte heellee bareedduudhaan qalbii nu tolchite mirrinsuu wayituun dubbii nu galchite gayra raamaimaa kan akkaan nu tooyatte yaa afaan Oromoo ajaa'ibni kan kee lakkooysan hin dhumuu akka namuu arke yaa afaan Oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu yaa afaan Oromoo wannin sidhaammadhu yoonin du'ee dabree takkana yaadadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaan Broadcasting Network qophii kudhaama aartiitiin har'aaf qopheeffannee kan isinii dhiyeessinee seenaa Dr. Sheekh Muhammad Rashad Kabira Abdullee ilma isaanii Sheekh Khalid wajjin turtii taasifnee kan isinii dhiyeessinee kan hanga ammaatti daawwattan kanaadha. Seenaan Dr. Muhammad Rashad Abdullee waan guyyaa irratti haasawamee dhumu miti. Bal'ina isii gaafa biraa qabannee isinii dhufna. Torban gaarii isiniin jecha hanga torbaanitti turtii gaarii. Dhala'aa fi dhiiran walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayuu dhiirummaa keessaniin namuu haa dhagayuu waan addunyaan gootu numa agartanii biyya teessan jaaraa bakkuma jirtanii. Yaa afaan Oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu